Yes, brother from the center mic. My name is Ramakrishna. Maqaan kiyya Raamuu Kirishnaa jedhama. Barataa fiiziyootiraapistiiti. Gaafiin kiyya Rabbi Aadamii fi Haawa akkasumas yuunivarsii kanamaaf uume. Wantoota kanneen uumuurraa maal argata? Gaafiin kiyya kan lammadaa ammoo wanti hundi qaama wahiitiin uumame. Kanaafuu Rabbi illee qaama wahiitiin uumamuu qaba. Hiikkaan Allahaa maali? Brothers asked 3 questions. The first question, why did God create Adam and Eve? Obboleessi gaafii sadii gaafate. Gaafiin duraa Rabbi maaliif Aadamii fi Hawwaa akkasumas hawaa kana cufa uume? Wantoota kanneen uumuu isaatiin maal fayyadamaa jira? Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Aadamii fi Hawwaa uume karaa isaaniitiin ammoo ilmi namaa kun cufti dhufe. Isaan akaakilee keenya kan duraati. ربي سورة الحجرات سورة فرتمي سقلفا آية قد سديرتي يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O humankind, we have created you from a single pair of male and female and have divided you into nations. يا إلما نما نوتي الإرافي دبرتي رئيس نمني أكا والبيت نفجج sabaa fi gosa adda addaa isin taasifne rabbi biratti irra kabajamaan keessan irra rabbi sodaataa keessan ulaagaan ilma namaa ittiin madaallu qabeenyaa miti gosaa miti kutaa miti taqwaadha rabbi ofii beekanii sodaatudha gaarommina tola qabaachuudha kanaafuu Aadamii fi Hawwaan akaakilee keenya kan duraati keetiis kiyyaas kan ilma namaa cufaati kanaaf obboleessa jeesu amma nuti obboleewwan namummaati. Therefore I call you a brother. We are brothers in humanity. Rabbi waytanuu yaamu yaa ayyuhannaas jedha يا نموت يجود ربي سورة إسراء سورة خود تربفا آيات أربعة مفرت ولقد كرمنا بني آدم ربي نولاني إلمان آدم هند خبججر إندية تلالته يوسية تلالته يوكي تلالته ماتي هندو خيس تلالته ماتي مسلمة خيس تلالته يخام ماتي كريستانا خيس تلالته ربي إلمان آدم هند خبجا إساني خنو إسانو يمجر آتيو إلمان ماتاتي ربي خبجا سيخن نجر مقان كي ذاكر عبدالله رامو شنكري ساتو yoo ilma namaa taate rabbi kabajaa si kennee jira amma gara gaaffii haa dhufnu rabbiin olaane ilma namaa maaliif uume rabbi ilmi namaa uumama isaa keessaa isa irra gaarii ta'uu nu himee jira uumamni ilma namaatiin ala jiru hundi isa gabbaru malaayikoonni ni jiru malaayikoonni waan rabbi isaan ajajee qajeela fudhatanii dalagu filmaata bilisaan qaban nuti ilmaan namaa uumamaalee rabbii keessaa warra filmaata bilisaa qabnu nuti yoo feene isaaf ajajamuu yookaan isatti kafaruu dandeenya kanaafuu rabbi uumama akkanaa kana uume nuti uumamaalee isaa keessaa isa irra gaarii haala bareedaa irratti uumamne garuu nuti filmaata isatti amanuu yookaan isatti kafaruudhaa qabna yoo rabbii ajajamne jannata seenu yoo isatti kafarre azaaba seenu kanaafuu filmaanni kun addunyaa itti aanu saniif qormaata rabbi suuraa al-mulk suuraa 67ffaa aaya 2 irratti akkana jedha الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربين إذا أنيو خيسنتو إرتولتو أكو جتو سنقرف جتا دعا في جرين يومي خنافو جرين نتي أما جراتا جركن الدنيا إتان تساني في قرمات ربي سورة الزاريات سورة شنتمي توقفة آية شنتمي جهرة تكنجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني في المنما أكان قفا قبرني فلنوم خنافو نتي إسا قبرو في أجل إسافو دچتون رايقم نتي أممالي ربي خيسا خندات أمم filmaata bilisaa qabu kana jeje rabbii diiduu yookaan ammoo fudhachuu danda'u uumamaaleen hafan kuwwan urjiileen mukkeen gaarreen akka quraanni nu himetti rabbiif sujuudu isaaf ajajamu nuti filmaata bilisaa qabna eega rabbiin filmaata bilisaa nuu kenneen booda filmaata bilisaa san waliin yoo isa ajajamne nuti warra sadarkaa malaayikaa caalu taana filmaata bilisaa san waliin yoo isatti kafarre ammoo waa helleen shayxaanaa taana kanaafuu rabbi addunyaa itti aanu saniif nu qormaatuudhaaf nu uume gara gaaffii kee kan lammataa dhufnu wanti hundi uumaa isa uume qaba rabbi hoo eenyutu uume namni tokko ol ka'ee yoo wanti hundi uumaa isa uume qaba jee dubbii dogongoraa dubbate dubbiin sirrii wanti uumame hundi uumaa qaba kan juuta rabbi jechuun isa hin uumamne jechuudha rabbi eenyutu uume jettee yoo gaafachuu jalqabde wanti sun rabbii miti jechuudha rabbi jechuun isan uumamne jechuudha isan uumamin jechuudha fakkeenyaaf namni tokko si dhufe hiriyyaan kiyya joon hospitaala seenee jira daa'imaas dhalee jira daa'imni kun dhiira moo dhalaadha jettee tilmaamte jee osoo si gaafate tilmaamuu dandeessaa yaal tilmaamuu hin dandeessumi maaliif mee gara maayikiroofoon dhiyaadhu dhiira yookaan dhalaa ta'uu tilmaamuu dandeessaa laal hiriyyaan kiyya joon hospitaala seenee jira achittis daa'ima dhale dhiira moo dhalaa argate tilmaamuu dandeessaa hin danda'u carraa parsantii walakkaa argachuudhaan ni qabda dhiira moo dhalaadha namoonni as jiran qoflaa jiru maaliif qoflan tilmaamuu dandeessaa tilmaamuu dandeessu maaliif
yoo tilmaamte deebii sirrii argachuu dandeessa. Carraa lama see kan dhiira moo dhalaadha? Yaali. dhalaa Obbaleessa. Dhiirri daa'ima dhaluu danda'a? Argitee bakka sanii dogongorte. Haaluma wal fakkaatuun rabbi eenyutu uume jechuun dogongorte. Dhiirri ilmoo dhaluu hin danda'u. Kanaafuu gaafimmaan dhiira moo dhalaadha juu dhiyaachuu hin danda'u. Argitee amma hubattee jirta. Gartee obbaleessa hubachuun kee waan gaariidha. Dhiirri ilmoo dhaluu hin danda'u. Kanaafuu gaafii dhiira moo dhalaadha juu dhiyeessuun hin taatu. Haaluma wal fakkaatuun rabbi eenyutu uume jettee yoo na gaafatte deebisaan gaafii kana rabbi jechuun hiikkaan isaatu kan hin uumamne jechuudha. Kanaafuu rabbi eenyutu uume jettee yoo gaafatte qaamni sun rabbii miti jechuudha. Hiriyyaan tokkos isaaf hin taane gara gaafii kee kan xumuraa dhufnu Allah eenyu? Gaafii kanaafi kaan irra gaariin ansiif kennu suuraa ikhlaasii dubbisuu qofa. Suuraa 112 aaya 1-4 irratti rabbi akkana jedha. Qul huwa Allahu ahad. Ji inni Allah tokkicha. Allah if danda'a irkoo hundaati. Hin dhalus hin dhalannes. Hiriyyaan tokko isaaf hin taane. Kuni kaahima afurii kan rabbi ibsu. Namni fedhe abalu gooftaadha jee yoo lafaa ka'e qaamni gooftaa ja'amee kaadhimame sun hiikaa sarara afurii kana guutuu yoo danda'e nuti musliimoonni qaama sana akka gooftaatti fudhachuu wanti dinnuuf hin jiru. Hiikaa sarara afuriiti. Teoloojiidhaan rabbi hubachuudhaaf kun qormaata litmasii yookaan adda baafannaati. Inni dura qul wallaahu ahad. Ji'i inni Allah tokkicha. Allahu samad Allah if danda'a irkoo hundaati. Lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalannes. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hiriyyaan tokko isaaf hin taane. Wayita kitaabban amantii hinduu dubbistu wanti wal fakkaataan ibsamee argite. Kan qul wallaahu ahad juu chandoogiyaa Upanishad boqonnaa 6 kutaa 2 lakkoofsa 1 irratti rabbi tokkicha lammaffaan qabu jedha. Qormaanni lammaffaan Allahu samad kan jiru Allah if danda'a irkoo hundaati. Bhagavad Gita boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti angooftaa addunyaa hundaa jedhamuun beekama. Hin dhalanne jalqaban qabu. Qormaanni sadaffaa lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalannes. Shifeetash Vaashraa Upanishad boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti naacha sii kasaj janii taana janii ba'a. Isaaf gooftaan biraan taane maatiin qabu rabbiin olaane abbaan qabu inni haadhan qabu kan xumuraa walam yakun lahu kufuwan ahad. Hiriyyaan yookaan fakkaataan tokko isaaf hin taane. Kunis Shifeetash Vaashraa Upanishad boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti akkasumas Yajurveedaa boqonnaa 32 lakkoofsa 3 irratti naata sii paartimaa astii jedhamee ibsamee jira. Gooftaa saniif paartimaan hin taane sanamni hin taane fakkiin hin jiru suuraan hin jiru siidaan bocame hin jiru waan kana eenyutu dubbate. Yajurveedaa boqonnaa 32 lakkoofsa 3 dhaamsi kun dhaamsa walam yakun lahu kufuwan ahad juun wal fakkaata. Kanaafuu namni tokko abalu gooftaadha jee yoo kaadhimamaan sun hiikaa sarara afurii kanaan yoo wal ta'e nuti musliimoonni kaadhimamaa san gooftaadha jennee fudhachuu hin dinnu. Fakkeenyaaf namoonni tokko Bhagwaan Rashinish Ooshoon gooftaadha jedhan yeroo gaafii deebisaa tokkotti hordofaan amantii hinduu tokko nuti warri hinduu Bhagwaan Rashinish gooftaadha jennee amannu naan jee an takkaa warri hinduu Bhagwaan Rashinish gooftaadha jedhanii amanan hin jenne kaniin an jee namoonni tokko Bhagwaan Rashinish gooftaadha jedhanii amanan hin jee nama Rashinish jedhamu qormaata sanii nama dallu qormaanni dura qul huwallaahu ahad kan jiru ji inni Allah tokkicha. Rashinish tokko qofa ture. Ilma namaa keessa angooftaadha namni jee isa qofa hedduudha. Biyyuma tana keessatti namoota 60 lakkaa'aman kan gooftaadha fi hin qabne. Kanaafuu inni tokkicha qofa yookaan kophaa isaan turre. Haa ta'u malee namoonni isa hordofan inni nama addaati jedhan. Hayyee gara qormaata itti aanu hacennu. Allahu samad. Allah if danda'a irkoo hundaati. Rashinish of danda'a fi irkoo hundaati. Akka seenaa dhuunfaa isaa irraa barreetti dhukkuba asmiitiin qabamee rakkachaa ture. Dhukkuba sukkaaraa qaba. Dhukkuba duydaa jabaan rakkachaa ture. Yaadame gooftaan dhukkuba asmiitiin dhukkuba sukkaaraa fi dhukkuba duydaa jabaan miidhame jechuun akkamitti ta'a? Qormaata sadaffaa lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalannes. Bhagwaan Rashinish Madhya Pradesh keessatti dhalate. Abbaa fi haadha ni qaba. Bara 1981 Ameerikaa deeme. Kutaawwan Ameerikaa hedduu keessa deeme. Kutaa Oregon keessatti wiirtuu isaa hundeessuun Rashinish Puram jeetti moggaase. Booda irratti mootummaan Ameerikaa qabee hidhatti darbe. Rashinish kana booda waan jee mootummaan Ameerikaa summii suuta nama ajjeessu naa kennee jeemate. Yaadame gooftaaf summii suuta isaa ajjeessu kennamu. Bara 1985tti mootummaan Ameerikaa biyya ariinaan achi booda inninis gara Indiyaa deebi'ee magaalaa Puunaa keessatti wiirtuu Osho Commune jedhamu hundeesse.
samaadii rashnish dhayxanii osoo ilaaltanii samaadii sanirratti akkana jaamee barreeffamee jira. Bhagwaan rashnish oshoon dhalanne hin duune garuu muddee 11 bara 1931 irraa kaasee hanga amajjii 19 bara 1990 dachii tana daawwate. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the Wanti isaan raanfatan samaadii isaa sanirratti biyyoonni 21 viizaa isa dhorkachuu isaanii barreessuu dhabuudha. Mee gooftaan gara dachii tanaa dhufe dachii tana daawwachuudhaaf viizaa biyyootaa barbaaduun maal jaama? Qeesiin Giriik tokko rashnish biyya tanaa baasuu yoo diddan mana isaatii fi mana hordoftoota isaa gubna jedhe. Qormaanni xumuraa walam yakun lahu kufuwan ahad. Wanti ajaa'ibaa qormaata kanneen rabbii ol aane malee qaamni tokkollee dabruu hin danda'u. Qaalimamaa gooftaa jettanii waamtan san waan wayiitiin wal bira qabuu jalqabnaan wanti sun gooftaa miti jechuudha. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Akkuma beeknu rashnish akkuma ilma namaa kaawwanii areeda qaba. Funyaan tokko, ija lama, gurra lama, harka lama qaba. Qaalimamaa gooftaa jettaniin san namaan wal dorgomsiisuu jalqabnaan wanti sun gooftaa miti jechuudha. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Namni tokko rabbiin olaane dachaa kuma tokkoon Arnold Schwarzenegger caala yoo jee waa'ee Arnold Schwarzenegger dhageesse namicha Mr. World jaamee moggaame, namicha Mr. Universe jaame, namicha jabaa addunyaa tanaati, namicha jabaa hawaa tanaati. Qaalimamaa gooftaa jetteen san qaama wayiitiin wal bira qabuu jalqabnaan qaamni sun Arnold Schwarzenegger haa ta'u, Daaraa Singh haa ta'u, King Kong harka kumaanis haa caalu harka miiliyoonaan qaalimamaa gooftaa jettuun san qaama wayiitiin wal bira qabda taanaan inni sun gooftaa miti. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hiriyyaan tokko isaaf hin taane. Kanaafuu kun hiikaa sarara afurii kan quraana keessatti ibsame. Obboleessa gooftaa gabbartu san qormaata suuraa Al-Ikhlaas kanaan madaala. Yoo gooftaan sun qormaata san dabre inni gooftaa dhugaati. Yoo hin taane garuu inni sun gooftaa sobaati. Let us have a question from the sister.